Egaa hordoftoota kiyya baay'een keessan dhimma roozaatii fuudhii natti dawwalaa jirtan natti bilbilaa jirtan dhiifaa wajjin piliis natti hin bilbilina waan hin jedheef waan badaa yaadee sun taane dubbadhee jira jechuudha waan dubbatu narra jiraatu mee hundumaafuu hagarummaatti na waliin tura chaalenjii fuulaa akka eegalanii baay'atanii tanaan dura isinitti agarsiisee jira wadiqqaatti torbaan tokko fayyadamee jira jijjiirama guddaa fuula kiyyarratti argee jira fuula kiyyarra wanta akka gurraacha wayiitu natti baha torbaan tokko qulqulluu yoo ta'e xiqqoo ture dhugaa dubbachuuf yoo narraa tole hin jaalatu wanti na rakkisu kuni hundumaaf rabbi kiriyaa godhuutti ni jijjiirama guddaa irratti argeeti jira kanaaf hundi keessanii warri gaafaan eegalu na waliin eegaltan koomentii na barreessa maaksii fuulaa kana jechuudha baay'een keessan abdii irraa kutatanii warri jirtan wallaahi laazim abdii irraa kutina maaksii fuulaa kanaaf rifeensa dheeressullee yoo itti yaaddanii ittiin fayyadamtan jijjiirama guddaa qaba jechuudha. Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakaatu. Akkam nagaa jirtu obboleeyyan kiyya jaalatamuuf kabajamoo akkam jirtan fayyaa keessanii alhamdulillah isaa namni keessan dalagaa fi maal fakkaata na bira bareeda alhamdulillah isin biras bareeda akka ta'e hawwii kiyya hordoftoota kiyya egaa itti aansuun immootu wanti ana qabadhee isinii dhufee mee walumaa galatti waa hedduu viidiyoo kana keessatti haasa'uu dhufa wanti ana haasa'uu deemu tokko farratti maaksii kana itti aansu waa'ee roozaa warri itti bilbiltanii hedduu bilbila kana hagaanii fadhurra sinatti bilbiltan jirtan wallaahi maaliif akka ta'e hin beekuanii jechuun waan dubbatu qabu dura dubbadheeti jira taan immoo waan dhimmisii waan nan beekuu hin jiru akkasumas namoonni torbee kana keessa firaashaaf majaliisin ajajjanii uffata an duraan dalagsiise kana ta'u malee warri jettan jechuudha uffatichi san ani oomishu hordoftoota kiyya gizee dhufetti ka dhufeenis ni dalagsiisa malee jechuudha akkasii hundumaafuu jalqaba irratti maaksii kana warri fayyadamaa jirtan warri shifiinaan isin rakkise warri fuulli keessan gogiinsa garagaraa qabaate yookaan immoo gurraachina qabaate yeroo muraasatti namarraan balleessu garummaa hedduu jijjiirama qaba jechuudha kun amma kan dibadhe kuni maaksii bunaatii fi damma jechuudha hordoftoota kiyya namoonni shifniidhaan isin rakkise yeroo baay'ee bunaaf damma akkasumallee irdiif damma akkasumas jeelii talbaa fayyadama anumatu isin jedhe isinirraa bada jechuudha garuu obsa gaafata itti yaaddanii waan tokko amma fakkeenyaaf waan barbaadan ta'e bar itti yaaddanii hoggaayyuu fayyadamuu dandeessanii yoo inni bareeda ta'e argattan maaliif kireemii baastan kireemii garagaraa namni bitanii fayyadama namni kamuu jechuudha yoo fuulli dhugaa dubbachuuf waan nama yaaddeessuudha maaliif qaama kaawwan itti uffattee gizee deemtu fuula keetu jalqaba mul'ata jechuudha kanaafuu fuula keenya akka baratti arguun hedduu takka namatti ulfaata hedduu yaada keessallee nama galcha haa ta'uti immootu sababa garagaraatiin fuulli keenya jalaa jijjiirama namni akka gaafa mana haadha ofii jiru sanitti turuu hin jiru akka gaafa ijoollummaa sanitti ka turuu hin jiru wayi fuulli kiyya bar duraan akkanaa miti jedhaanu yeroo baay'ee jechuudha garuu akkasitti wanni turuu hin jiru ni jijjiirama sababa garagaraatiin jijjiirama jireenyi waa hedduu nama barsiisti mudannoon garagaraa nama mudatu danda'a fatana garagaraa gara namaatiinis namatti dhufuu danda'a walumaa galatti bakka waa hedduu fuula namaa kan nama jalaa balleessu ijji namallee hedduu nama jalaa balleessa fuula kanaafuu haga danda'ame wantoota uumamaa kana fayyadamtan isinirraa bada kanaaf obsaan fayyadama namoonni abdii kutattanii jiraattan wallaahi laazim an dhugaa isin jedha akka jijjiirama qabu maaksiin fuulallee dibata rifeensa dheeressullee yoo naamusaan obsaan fayyadamtan jijjiirama guddaa qaba jechuudha inshaallah an kofi kiyya fayyadamee arge ka rifeensallee isiniif hin gadhiisa ka fuulaa kana immoo namni fayyadamtan koomentii naa barreessa baay'ee akka bareeda ta'e ani isinitti himaa jechuudha kun ofii kiyya fayyadamee argeera maaksii bunaa kana fayyadamtanii mee torbaanuma tokko itti dhaabdanii fayyadamtanii namni jijjiirama dhabda yoo jiraatan naa barreessa yoo mootu fayyadamtanii hin beekne itti fufaamee torbaan tokko waga lama maaksii bunaa kana waan garagaraa wajjin fayyadama laalaa isiniin jedha akka itti gammadan abdiin qaba ani chaalenjii torbaan tokkoof fayyadamee jira jechuudha guyyaa 3 guyyaa 2 guyyaa 3 jechuudha hordoftoota kiyya jijjiirama guddaa qaba gisa takkatti waan tokko jijjiirama hin eegina isin jecha kunoo haala kanaan dibadhee jira kan yeroo tokko ta'u qofa qopheeffadhe kanaafuu haala kanaan fayyadamaa isin jedha amma kallattii maan immoo gara hojii yookaan gara uffata kanaatti isin dabarsuun duratti warri waa'ee roozaa na gaafattan egaa roozaan dhugumaan badde piraankii hojjetaa jiranii maaliyoonni yuutuuba kanarratti mee namni isin laalaa jirtan kun hundi namni jaartiin tiyya akkana taate jaartiin tiyya asiin baate tana fuudhe tana hiike tun akkana taate tun maal taate bakka mee yuutuuba kanarratti wanna laalaa ooltan dhugaa isinitti fakkaataa yaa hordoftoota kiyya
Anu gak zat tok hordoftoonni hedduu takka jechuun hordoftoonni yuutubara warra yuutubara hordoftan walumaa galatti hordoftoonni yuutubii jechuudha yookaan immoo namoonni yuutubii laaltan wanni asirra laaltan kun hundi dhugaa isinitti hin fakkaatin hedduu takka illee hin gaddina hin jingamina maaliif akka isiniin jedhe beektu namni hojii ofii hojjetaa jira malee wanni sun noormaalii dhugaa ta'eeti miti jechuudha hordoftoota kiyya. Kana yoo jedhu nama fakkeenyaaf hojii kiyya kana osoo haala bareedaa ta'een beeksifachaa jiru nam tokko dhufee lakki wanni sun badaadha wanni sun akkana jedhee osoo na jalaa busheesse ana natti hin tolu jechuudha. Anillee fakkeenyaaf amma waa'ee yuutubii osoo hin dubbadhee dhimma yuutubii sirriitti beeka keessa beeka hojii kiyya waan ta'eef. Kanaafuu namni kun akkana namni kun kijiba namni kun akkana hojjete akkana ta'e osoo isiniin jedhe namni sun natti aaraa jechuudha. Kanaafuu waa'ee roozallee isin cinqitanii nan tanaan dura isin haasa'ee jira haganatti fakkaate akka ta'an immoo wallaahi Allah waalam. Kanaafuu irra deddeebitanii warri natti bilbiltanii warri simboo akkana ta'e ani bara kanatti bilbiltan tun ajaa'iba yeroo baay'ee irra deddeebitanii yoo wanta ana bira jiru ta'e isinitti hima waan nama akkamittiin dhibbaraa dhibbatti kana jedhee isinitti himuu danda'a. Dhugaadha ni jaallattanii ni kabajan namni miidiyaa irratti roozaa hin jaalanne jira jedhee hin yaadu amala namaatu nama jaalachiisa. Taani namni tokko akkanuma achi ilaaltanii tokko tokko isinitti tolu hin jiru namni tokko nama amala kiyya irratti nama achi ilaalee hedduu jaalladhutu jiraatu danda'a. Nama achi ilaalee immoo inumaayyuu bakka natti hin tolle jiraatu danda'a. Kanaafuu walumaa galatti waanuma jaallattaniif waanuma kabajaniif badooma isii hin hawwitan jechuudha. Kanumaa fi ni hubadha haa ta'uti immoo haga tokko dubbadheera kana caalaa roozaan piraankiilallee yoo jiraattee anamma waan hedduu hawaasa ittiin tolu jechuudha. Maaltu sii galcha dhimma kiyya hojii kiyya jechuu dandeetti. Namni kamuu waa'ee yuutuubii ofiitirraa ka hojjetu itti yaadee itti amaneeti waan badallee yoo ta'e jechuudha. Waan soballee yoo ta'e garuu namni biraa dhufee yoo nama san qeeqe akka waan hojii isaa san jalaa balleessee yookaan hojii isaa sanitti gufuu ta'ee itti yaadama waan ta'eef gaarii miti jechuudha waan nama irraa dubbatuun hordoftoota kiyyaan akka yaada simbootitti. Kanaafuu warri cinqamtan hin cinqamina warri boottanis hin boo'ina maaliif boottani du'aayii godhaa fi roozallee badda jettanii yoo keessa keessan isin nahe du'aayii ma godhaa fi rabbi haa mul'isu rabbi hamtuu irraa qabu jedha. Taan immoo yoo du'aayii wanni caale hin jiru. Warri mootu simboo maaliif deemtanii poolisitti hin himne warra jettan ajaa'ibdan ani haadha isiiti moo abbaa isiiti kadhaqee poolisitti himu jechuudha. Maaliif namni tokko ani hedduun aarsa iyyuu jechuudha amma viidiyoon as dhiyeenya jedhisanii gadhiisan kun soba akka ta'e ifa jechuudha. Piraankii akka ta'e ifa jechuudha isinuyyuu akkamitti yaaddan namni tokko yoo bade yuutuub irratti bade muusaa yuutuub irratti osoo bade hayyaa yuutuub irratti argama jedhanis suuqan namni tokko gaafa bade namni akkamitti bilbila gadi taa'ee waraabee viidiyoo gadhiisa namni tokko yoo bade namni bakka biyya keessa deemee lukaan kaan jechuudha akkam jedhee akka isinii ibsu hin beeku waan hin taane jechuudha. Ana kanallee dubbachuu barbaadeeti miti dhiifama guddaa warri dhageeffattan warri natti mufattan jechuudha. Roozallee yoo dhageetti dhiifama guddaa garuu mootu namni waan nama jaalatu tokko waan bareedaa namarraa eega. Roozaa yoo viidiyoo kan dhageeffataa jiraatte wallaahi yoo dhuguma piraankiif jettee waan akkanaa dalagdee maatii kee wajjin jechuudha waan akkanaa dalagdee hojiidha dhugaadha birriidha namni birriin jireenyaaf murteessaadha waan bu'uura jireenyaa keessaa haa ta'uti goo. Ani wannaan siin jedhu yaa roozaati yaa namni hedduu si jaalata hedduu si kabaja hordoftoota illee baay'ee qabda osoo ati waan barbaadde hojjete namni si laala siif laala yuutuuba kan kee. Kanaafuu yoo piraanki irra jiraatte gahee bakka saniiti hedduu nu rifachiistan dhugaa hedduu nu rifachiistanii jirtanii bakka hingaa jechuudha yoo piraanki ta'e. Yoo waan biraa ta'e immoo rabbi si haalaafis hundumaafuu yoo piraanki ta'e wallaahi gahaadha bakka kaagammoo hojjetan osoo irraa dhaabbattanii bareedaadha nama hedduu si jaalatu nama hedduu si kabaju nama hedduu jechuudha hirrifachiisini. Kanaafuu ima gaha jechuudha amma garuma taatelleen taatu bayii mul'adhu amma yoo piraanki illee ta'e gahee isiin ja'a wanni balleessoo jiraate dhiifama sanyiitiya waan badaa yaadee osoo hin ta'in anillee waan nama si jaalatu nama si kabaju nama si hordofu keessaa nama tokko waan ta'eef nama jaalataniif nama kabajan waanuma guddaa hawwaniif waanuma bareedaa hawwaniif waan badaa isarratti arguu hin fedhani. Kana jechuun jaalaluma siif qabaniif irraa ka'eeti hordoftoonni keetillee ka gara kiyya warri takka jechuun haga tokko wal biratti nu argee ta'uu danda'a haga tokko anillee biyya keessa waan jiruuf ta'uu danda'a warri natti bilbiltanillee isin hubadha isinlee nakaa hima beeti jechuudha. Akkana isin jaa hordoftoota kiyya ani dhimma namaa keessa galee dubbachuu hin barbaadu. Warri na hordoftaniitiin na gaafattan natti bilbiltan piliis natti hin bilbilinaa isin jechuu barbaadeeti. Tanaan durallee dubbadheetii jira waan isin bilbiltaniif illee ni hubadha hordoftooti garuu dhimma namaa keessanii waan hojii namaa tokko nama jalaa balleessu ta'a jechuudha. Kanaaf du'aayii ma godha isin immoo wajjin illee du'aayii godha jechuudha. Kanaan booda waa'ee akkanatti irratti dubbadhu akkas ta'ee asiin bahee asiin naan jedhinaatiin dhiifama wajjin du'aayii ma godhaaf isin ijaa
akkana YouTube kanarratti wanti dhugaa miti wanti sobaa miti kanaafuu amshiir isiniin jaa hordoftoota kiyya agar dubbachuu barbaadeeti warri mootu uffata reef isinitti agarsiisanii uffata majalisaa firaashii na ajajjanii uffatuma tanaan duraa saniin nu wajjachiisiin boosantu bareedanaan jettanii isinillee waan tokko jedha maali isinitti fakkaate hordoftoota kiyya uffanni sun gizee tokko yoo seenee uffanni sun dalagamee gizee torbaan tokko torbaan lamaan booda yoo deebite in argattu jechuudha. Anama viidiyoo muraabee kana namni asirraa kanatti erguuni beeka garuu gizee itti aanu ka biraattu seena tariitii yoo hojjetamee dhumin jiraatu danda'a akka akkasitti hubattan abdiin qaba gizee isin ajajjanitti carqii yeroo san seenu keessaa isinii erga akkasitti irraa filattan akka hubattan abdiin qaba majalisa illee ta'ee firaashii uffata hadha gadhiisi kana dirqama torbaan hadhaa argachuu kana nu dalagsiisii naan hin jedhinaa jechuudha. Uffanni ka fidu gara biraati uffata anaa miti ka fidu anillee osoo fide yoo gabaan dhufee ittiin dalagsiisanii dhumata jechuudha uffanni sun irra deebiidhaan torbeetti aanu gala. Kanaaf walumaa galatti isin torbaan hadhaa yoo maallaqa ergattan gaafa isin maallaqa ergattanii meeshaa isin ajajuu deemu san uffata jiru keessaa isa keessaa filadhee isin hojjechiisa malee tanaan dura hojjetamee majalisa isin duraanatti ergitan san dirqama uffata isiniin argamu jechuudha akka hubattan abdiin qaba. Namoonni immoo meeshaa bituu dhiiste naan jettan meeshaa bituu hin dhiisne warri maallaqa ergattanii jirtan warri meeshaa na biraa qabdan ayyaanarraan ayyaanni dabalame saniif diqqoo haala bareedan meeshaan seenaa waan hin jirreef inshaallah ammaan tana mootu meeshaan keessan ajajamee irra hin dhufne malee ka duraan na bira tures kas dhiyeenya kan ergattanis bakka takkattiin isinii ajajee ni dhufaa gizee dhufe immoo viidiyoo garagaratti isinii waraaba akka waan tokko hubattan abdiin qaba viidiyoo kana keessa waa hedduu walitti makee haasa'us wanni anaa sa'eef illee isinuma hubachiisuu fi ka meeshaallee ta'ee kaanii isinillee aga tokko akka hubattan abdiin qaba hordoftoota kiyyaa viidiyoo kana immoo laayik sheer gochuudhaan chaanaala kana guddisaamee piliis hundi keessanuu sabskiraayib laayik sheer gochuu hin dagatina haga tokkollee ittiin booharaa gizee gadi babba'uudhaan gara manaa galutti jira meeshaa ajajee fuudhe aga tokko kan isinii waraabuuf gizee gadi ba'u akka isin ittiin bohaartanii fi adaamaa keessa kun ispaaltii mikee keessa malee keessa hin deemne akkasitti akka ittiin bohaartaniif malee waan biraatii fi miti garuu isin sabskiraayib godhuu warra isinitti jabaattu waan miti warri mootu namni tokko yoo hojjete jajjabeessuu warri isinitti tolu warri isin gammachiisu laayikii sheer gochuu hin dagatina akkasumas wanni balleessallee hojjaraatee hanqinillee hojjaraatee bakka saanduqa koomentii sanitti asiin ba'u kana balleessite jedhanaa barreessa namni waa hojjetu kuni nama ilaalutu argamanii namni waa hojjetu hedduu badii ofirraa beekuu dhiisuu danda'a. Kanaafuu namni waa hordofu waa hedduu arga waan ta'eef barreessaa isiniin jaa waan isinitti dhagahame. Egaa akkanan isiniin jaa hordoftoota kiyyaa kanaafuu namoonni dhimma roozaatiif natti bilbiltan natti hin bilbilinaa piliis anillee isinuma wajjin miidiyaa kanarraa mee haga dhumaa laallee dhageeffanna hinjiin qaamina laayikii jechuun bakka akkamitti ilaaltan wanti kun dhugaa dubbachuuf nama rakkisa hundumaafuu du'aayii godhaa fi mala hedduu cinqamina warri boota nama boo'ee fa'aa sagalee naa erga jira wallaahi hordoftoonni kun hedduu akka gara laafeessuuta akkami isin yaa ibsu nama boo'ee isin sagalee naa erga jira jechuudha waa'ee isin maaf jal'isa isin boomeetti dhaqamee seera dhiyeessaan akkamittiin seeratti dhiyeessaan wayyaa haadhamu abbaa isiiti seeratti ka dhiyeessuu qabu silaa haadhaaf abbaa isiiti yoo dhugaa mucattiin badda jechuudha namni guddaan immoo hin badu haa ta'uti osoo isin manuu aartee manaa baatee badde qaama seeratti ka dhiyeessu haadhaaf abbaa erga kana jedhanii iyyuu mee sooma dura badda jedhanii ji'a lamaaf deemti jechuudha. Kanaafuu nama hagana badee hagana tura namni akkamitti dhumarratti viidiyoo gadhiisa roozaatti dhiifama guddaa gana sirraa haasa'uu kiyyaa fi haasa'uu barbaade osoo hin taane namni akka narraa jal'isuuf yana akkana isinin ja'a viidiyoon keenya kaarraa kanumaan goolabameeti jira hordoftoota kiyya viidiyoo biraatiin inshaallah rabbi jedha walitti deebina hangasitti hundi keessanuu akkuma jirtanitti fayyaa keerii halkan keerii keessa naa bula hamtuun isin argin isin ja'a bakka jirtanitti marti keessanuu nagaa naaf tura. Yoo isinitti tole chaanaala kana subscribe godhaa hiriyoota keessan irratti ergaa akkasumas subscribe namoonni isinitti hin tolle humaa miti bira kutaa garuu namni guddinni kiyya isinitti tolu namni simboo waan bareedu hojjetaa jirti chaanaalli isii osoo guddatee bareedaadha piraankii garagaraatu ni malaalla kana laallee akkanatti ittiin booharre dhugaa dubbachuuf bakka garagaraa deemee viidiyoo hojjechuu danda'a garuu ani keessi yanaan eshinaan jedhu channel kiyya guddifachuuf jechuudha waa hedduu garuu natti hin tolu inni illee godhu jechuudha hordoftoota kiyya
Kanammoo kan inni jedhu sila nu maaltu nu ga'e illee jechuu dandeettanii saniif osoo hin ta'in warrumaan chaanala kana ilaaltani sabskiraayibii godha. Irra jireessi immoo akka chaanalli nama hedduu bira kataasisu laayikii keessan jechuudha. Viidiyoo kana mee namni ilaaltan hunduu laayikii gootanii yoo bira dabartan wanti itti kafaltan hin jiru, wanti isinirraa hir'atu hin jiru. Laayikii maqquba san gadduttanii bira dabartanii namni kumni tokko laalee osoo namni kumni tokko nu laayikii godhe rakkoo hin qabu jechuudha. Wanti asirratti badaa argitan takka hin jira jedhee hin yaadu viidiyoo kana keessatti. Kanaafuu laayikii godhaa bira darbaa yoo balleesse dhiifama hundumaafuu yeroo gaarii na dabarsaa. Baay'ee.